Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni Bilisummaa Oromoo ogeeyyii fayyaa leenjisaa ture eebbisiisuu isaa ibse. Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessatti miseensota isaa ogummaa fayyaatiin leenjisaa ture xumursiisuun eebbisiisuu himeera. Miseensonni kunneen leenjii cimaa dandeettii adda addaa irratti xiyyeeffate fudhachuudhaan tajaajilaaf qophaa'uu isaanii maddi oduu kanaa Raadiyoo Biyyaalessa Oromiyaa gabaaseera. Gabaasichi akka jedhutti qabiyyeen leenjii miseensota waboo ogummaa fayyaan kenname kun wallaansa fayyaa bu'uuraa fi tajaajila ariifachiisaa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsameera. Kana malees leenjii waraanaa fi siyaasaa kennamuufii isaa gabaasichi kan ibse yoo ta'u, ogeeyyiin fayyaa waboo kun hojii dabbalummaan hawaasa waliin hariiroo uumanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuuf dirqamni itti laatamu isaatu himame. Miseensonni waboo kunneen leenjii argatan kanaan fayyaa waraanichaa eeguu fi dirree irratti wallaansa ariifachiisaa kennuu akka qaban dirqamni laatamuufii gabaafameera. Yaalii ogummaa kanas waboo qofaaf osoo hin taane uummata Oromootiif illee akka taasisan himameera. Kanaan isaanota keessa socho'an keessatti uummata rakkoo fayyaa qabuuf birmachuu fi tajaajila yaalaa kennuun dirqama isaanii ta'uu miidiyaan waboon itti gargaaramu kun gabaaseera. Waboon leenjii wal fakkaataa gara fuulduraatti bal'inaan itti fufiinsaan kennuuf karoora akka qabu himeera. Miidhaa lola irratti isa mudatuuf waboon qaama biraa deeggarsaaf kan barbaadu utuu hin taane ogeeyyii fayyaa qabatee sochii taasisaa akka jiru ta'uu isaa gabaasni kun akeekeera. Oduu keenya itti aanuun obbo Abbabaa Ayimiroo ogeessi dinagdee itti gaafatamaa dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF irraa erga lakkisanii gara yuunivarsiitii Bilaavaatiinikitti akka deeman ibsame. Dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF keessatti daayirktara Afrikaa ta'anii tajaajilaa akka turan ogeessi dinagdee dhalooteen Itoophiyaa obbo Abbabaa Ayimiroo fulbaana 1 bara 2026 yookaas hagayya 26 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee gara mana barumsaa bulchiinsa Bilaavaatiinikitti deemuun akka tajaajilan ibsame. Akka ibsa yuunivarsiitichaatti obbo Abbabaan qaama wiirtuu qorannoo dinagdee Afrikaa akka ta'e kutaa qorannoo walitti hidhama imaammata dinagdee keessatti gorsaa fi dhimma ijoo ta'uun ni tajaajilu jedhameera. Isteefen Deerkoon gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Abbabaa simachuu keenyatti baay'ee gammanneerraa inni muuxannoo gadi fagoo imaammata dinagdee Afrikaa irratti qabu gabbifatee nama nutti dabalamedha jedhan. Obbo Abbabaan itti gaafatamummaa haaraa kan akka fudhatan dhaabbata maallaqaa idil addunyaa IMF keessatti waggoota 32 erga tajaajilanii booda bara 2016 irraa eegalee daayirktara kutaa Afrikaa ta'uun hariiroo dhaabbatichi biyyoota Afrikaa naannoo Saaraa gadii biyyoota 45 waliin qabu gaggeessaa turaniiru. Yeroo tajaajila isaaniis biyyoonni Afrikaa weerara vaayirasii koronaa COVID-19 qaala'insa olaanaa fi haala dinagdee idil addunyaa jijjiiramaa jiru damdamachuuf akka danda'an taasisuu keessatti shoora olaanaa akka taphatan IMF ibseera. Kanaan dura Poorchugaalii fi Afrikaa kibbaatti gaggeessaa garee ergamaa akkasumas Yugaandaatti bakka bu'aa olaanaa ta'uun tajaajilaniiru. Yuunivarsiitichi dabalee akka ibsetti beekumsi obbo Abbabaan imaammata maayikiroo dinagdee, faayinaansii idil addunyaa fi tarsiimoo misoomaa irratti qaban mootummoota guddinaa fi jabina fiduuf hojjetaniif deeggarsaa akka ta'uuf kan ooludha jedha. Muudama isaanii ilaalchisee obbo Abbabaan baay'ee gammadeera jechuun dubbachuu isaanii gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun meeshaaleen waraanaa seeraan alaa naannoo Amaaraa gara Finfinnee seensifamaa turan shakkamtoota waliin to'atamuutu ibsame. Komishiniin Poolisii Finfinnee akkasumas Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa meeshaalee waraanaa seeraan alaa naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti seensifamaa turan kakaayyoo shororkeessummaatiif ooluuf turan jedhe to'achuu isaa beeksiseera. Poolisiin Federaalaa ibsa isaatiin meeshaan waraanaa inni jalqabaa akka to'atame sakatta'iinsa kellaa laga Xaafoo irratti ta'eera. Kunis wayita humni nageenyaa konkolaataa tokko dhaabsisee sakatta'etti kan argame ta'uu ibse. Sakattaa kanaan qawwee kilaashii COVID akkasumas qawwee kilaashii COVID AKM 47 seeraan alaa 8 fi rasaasa kilaashii 151, rasaasa bireenii 17 fi kaazinaa kilaashii 7 dhoksaan gara magaalaa Finfinneetti dabarfamuuf ka ture yeroo yaalametti kellaa laga Xaafoo irratti sakatta'iinsa cimaa poolisiin Federaalaa Itoophiyaa taasiseen shakkamtoota waliin to'adheera jechuun poolisiin ibseera. Haala wal fakkaatuun kellaa sulultaa irratti sakatta'iinsa cimaa biraan taasifameen konkolaataa magaalaa Baahirdaar irraa ka'ee tokko kaartoonii yookaas qillee keessa rasaasa kilaashii 988 fi rasaasa bireenii seeraan alaa tokko dhoksee gara magaalaa Finfinneetti dabarsuuf kan yaalaa ture irratti
kellaa irratti sakatta'iinsa taasifamee shakkamtoota waliin to'annaa jala oolchuu isaa ibsameera. Oduu keenya birootiin ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa itti aanaa ministeera ittisaa Raashiyaa waliin dhimma tumsa damee ittisaa irratti Mooskootti wal arguun marii taasisan. Ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa magaala Mooskootti itti aanaa ministeera ittisaa Raashiyaa Veezil Osmaakoviin waliin wal arguun dhimmoota tumsa damee ittisaa biyyoota lamaanii irratti mari'ataniiru jedhame. Akka imbaasiin Raashiyaa Itoophiyaatti argamu ibsa gabaabaa baaseen ifoomsetti hooggantoonni olaanoon kun dhimmoota akka tumsa ittisaa irratti mari'achuun isaanii ibsameera. Akkasumas hariiroo bu'uuraa faayidaa waloo irratti hundaa'e cimsuuf kutannoo isaanii irra deebii mirkaneessaniiru. Walga'iin kun yeroo dhiyoo asitti walta'iinsi waraana Itoophiyaa fi Raashiyaa gidduu jiru guddachaa jiraachuu ka calaqqisiisudha jedhame. Baatii caamsaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa jilli Itaamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu gara Mooskoo imaluun itti aanaa ministeera ittisaa Raashiyaa Aleksaandar Foomiin wal marii gaggeessuun isaanii kan yaadatamu. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaas miseensa jila san keessatti argamu keessaa tokko turan. Yeroo sana mariin taasifame dhimmoota akka nageenya naannoo, tumsa ittisaa fi hariiroo waraanaa fuulduraa irratti ka xiyyeeffate ta'uu maddii odeeffannoo kana Addis Istaandard gabaaseera. Kana malees baatii bitootessaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa gareen humna galaana Raashiyaa kan itti aanaa Admiiraalii Vilaadimir Voloviniin durfamu Finfinnee irraa kiiloomeetira 45 fagaatee magaala Bishooftuutti kan argamu dhaabbilee humna galaana Itoophiyaa daawwachuun isaa kan yaadatamu. Daawwannaan kun leenjii fi ijaarsa dandeettii irratti marii gaggeeffameen humna galaana Itoophiyaa cimsuuf kakaayeffate ture. Daawwannaan kun misooma humna galaana Itoophiyaa fi qophaa'ummaa ishee jabeessuuf marii wal leenjii fi ijaarsa dandeettii kan hammate ture. Raashiyaan walitti dhufeenya humna galaana Itoophiyaa waliin qabdu karaa seera qabeessa ta'een kan eegalte baatii guraandhalaa bara 2022 keessa yoo taatu, yeroo sana Meejer Jeneraal Ostiriivikoof carraaqqii humna galaana Itoophiyaa ammayyeessuuf taasifame dinqisiifataniiru. Onkoloolessaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessa ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov Mooskoon tumsa waraana isaanii dhimmoota Itoophiyaan dursa kennituuf waliin wal simsiisuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Sergey Lavrov kan akka dubbatan ministeera dhimma alaa Geediyoon Timootiyoos waliin marii erga taasisanii booda haasawaa isaaniitiinis walitti dhufeenya damee annisaa, daldalaa fi saayinsii jabeessuun akka barbaachisu eeraniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.